Tolega har'ammoo yaada gabaabduu tokko isiniif qabadhee dhufeera. Innis maali yoo jettanii egaa yeroodhaa yerootti akkuma argaa jirtanii duuti haadholii daa'immanii daddabalaa jira jechuudha. Kanammoo egaa hundumti keenya yoo argaa jirra yeroo darbiisa argitanii obboleettiin keenya tokko magaalaa Finfinnee keessatti yeroo akkuma abbaa manaatiin akka ajjeefamte miidiyaan garaagaraa akka baasaa turedha. Egaa tokko lama miti obboloota baay'eetu kun kan miidiyaan baasedha. Kan miidiyaan hin baasne baay'een isaa immoo jiraachuun hin mala jechuudha. Yeroon kana jedhu obboleessa kottis obboleettii kottis murteessaa hin jiru. Murtii kan kennu dhugaadhaan argee kan faradu Rabbi tokkichi Waaqayyo teessoo isaa irra hin jira jechuudha. Haa ta'uyyuu malee maaliif ajjeesuun furmaata ta'e? Maaliif ofiis mana hidhaatti? Yoona kana obboleessi kuni amma sa'aatii sana raawwatetti yookaan immoo gocha suukkanneessaa kana raawwatetti tarii haalaan miirri isaa baay'ee waan aarii cimaa keessa waan jiruudhaaf garuu daqiiqaa xiqqoon boodammoo yoona kana namni hamma isaa gaabbaa jiru hin jiru jechuudha. Maaliif yoo jettan obboloota koo namni kamiyyuu muduu hin dhabu. Ishiis ta'ee isa gaa'ela keessa bu'aa ba'ii danuutu jira. Isa keessatti garuu inni tokko danda'eetu yoo isheen badii qabaatte inni danda'ee yoo inni badii qabaate immoo ishiin dandeesseetu dabarsu. Abbootiin keenyaa fi haati keenya akkuma kanammoo akkawwan keenya ittuma tolee miti gaa'elli isaanii bareedee lola tokko malee ajjeechaa tokko malee kan dabarsanii dhalli isaanii as ga'u jechuudha. Mudoon hin jira, rakkinni hin jira, walitti bu'iinsi hin jira. Garuu maaliif taa'anii mari'achuu, taa'anii dubbatanii furmaatatti kennuurra wal ajjeesuun maaliif barbaachisee jedhee ammas anaaf gaaffiidha. Isa kanas Waaqayyo deebi'ee itti haa kennu. Tole egaa amma akkuma odeeffamaa jirutti garri tokko isheetti murteessaa, garri tokko isatti murteessa. Garuu ani jara lachuutu hin murteessu. Garuu waan an jedhu tokkoon qaba. Yaa obboloota koo wal ajjeesuun furmaata hin ta'uuti. Sagalee Waaqayyoo keessattis wantoota sadiidha hanga dhumaatti darbanii jiraatan kitaaba kam yookaan immoo amantaa kam keessattuu caaffanni jibbi ajjeesi jira jedhee hin yaadu. Isaan kunis jaalala amantii abdiidha. Isa keessaa garuu jaalalli akka darbee jiraatudha. Argitanii achuma keessatti jaalalli dhugaan akka hin hinaaffaa akka of keessaa hin qabne dubbata. Yeroo tokko obboloonni tokko waan na jaallatuuf barinni kan natti hinaafu jedhu. No, jaalalli dhugaan hinaaffaa of keessaatii hin qabu. So in amana jaalalli dhugaan jechuudha. Osoo inni balleesse illee osoo ishiin balleessite illee jaalalli dhugaan jaallatte taanaan ishiin yookaan wannis dhugaan jaallatte taanaan hin amana. Amanee otoo jiru garuu ishiis yookaan inni badii irratti hojjennaan gatiinsaa yookaan gatiin ishii Waaqayyo duratti itti faradamu waan ta'eedhaafi hinaaffaan maaliif barbaachise? Hinaaffaarraan ka'anii maaliif haadha ilmoorraa ajjeesuun barbaachise? Ofiifis maaliif mana hidhaatti umurii ofii fixuun maaliif barbaachise? Yaa obboloota koo asumaan aansananii isiniif qabu yoo jiraate obboloota koo shamarranis ta'e obboloota koo irra dhiiraa yeroo aarii qabaatan yeroo mudoo tokko ishirratti argitan yookaan bilbila keessan cufadhaa naannoo sanaa fagaadhaa hunduma caalaatti immoo gaa'ela keessan gidduu dubbii namaa hin galchina jetteen waa baay'ee balleessa waan ta'eedhaaf jechuudha. Akkuma kana atis yaa obboleettii koo ishee shamarranii kan gaa'ela keessa jirtu ganaa gaa'elatti kan deemtu dhugaadhaan jaaladhu dhugaadhaan amanii gatii inni si miidhu Waaqayyo biraa ni argatta waan ta'eedhaaf jechuudha. Egaa abdii amantii jaalala abdii amantii isaan kun hafanii ni jiraatu erga jedheetti dubbiin sagalee Waaqayyoollee maal jedha dhumarratti jaalalli garuu isaan kana sadan keessaa jaalalli mo'aadha jedha. Jaalalli bakka jibbaa hin ijaaju yookaan immoo hin dhaabbatu hin hinaafu. Kanaaf hinaaffaa dhiisaa yaa obboloota koo. Akkuma kanammoo yoo ishiis ta'e isas ta'e kan badii qabu kan beeku Rabbi tokkichadha. Ishiitu akkas godhe safuu ijoollee Oromootiif safuun intala akkasiitiif jechuurraa dhugaan kan jiru Waaqayyo tokkicha biradha. Kanaaf isa darbee bishaan kan darbee waraaban kan dhufu
waraabbatu waan ta'eef hamma nuu danda'ametti kallattii kamiiniyyuu otoo firdiitti sin fiigiin dura tasgabboofne ilaalle boroo otoo mana koorra ta'ee ani maal gochuun qaba akkamittan jireenya koo sirreeffachuu qaba jennee isa irraa barumsa fudhachaa dhugaa jirummoo firdii jirummoo rabbi duratti keenye haa darbinu jedha. Kanaaf amma isinii danda'ametti yoo jaallattan dhugaadhaan jaalladhaa please haala laaltaniin dhaqiina. Tarii qarshii laalee kan haqe gaafa qarshiin sun dhume wanti hin taane dhufuu danda'a. Jaalala dhugaa jaalladhaa. Jaalala isa sirrii sana isa dhugaa sana yoo jaallattanii yoo si miidhes yoo si miidhes gatiin ishee rabbi fuuldura jira waan ta'eedhaafi inaaffaaf keessaa balleessaa. Akkuma kanammoo obboloonni shamarranis erga abbaa manaa godhattanii asiif achi ilaaluu dhiisaa hundumtuu jechuudha. Maaliif tarii obboloonni keenya dhiiraa akka shamarranii obsa hin qaban waan ta'eedhaaf jechuudha. Kana fakkaataa waan na waliin turtaniif guddaa galatooma. Yoon gurguree yaada koorratti yaada naaf kennaa. Inaaffaa haa dhiisnu yoo jaallanne dhugaadhaan haa jiraannu. Sababii dhugaan dhabameefidha obboloonni keenya haadholiin keenya ajjeefamaa kan jiran. Innis immoo kan dhufu inaaffaa isa jedhame sanarraan. Jaalalli dhugaan inni naaf isa kana beekaa dhugaadhaan jaalladhaa dhugaadhaan akka inni sin jaallatu godhaa. Galatoomaa waan na hordoftaniifi